Video lammaffaa kaleessaarra kunoo isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa videoon kun bubbuleera sagalee hardhani aluman gadhiisuun sagalee irratti waraabaa maaliif yeroo sana waccasii maayikii siin qabu hin nageessisu jechuudha. Akkasii akkuma argaa jirtanu jalqaba irratti meeshaa makiinaa irraa bubbuusisuutti jira. Egaa daboon maal jechuun keessaniin oolu ijoolleen kunillee ijoollee kootii miti. Biyya keenyatti maaltu jira isinitti fakkaate? Yeroo namni tokko makiinaadhaan qodaa fidatee dhufu jarri amma kunoolaa jarri akkanaa kun rakkoo ta'anii guyyaa guutuu caatiitumaa oolu yeroo akkanaa hojii daqiiqaaf sekondii hojii humnaan fudhanne dhufanii hin hojjenne malee jedhanii jechuudha. Giddiidhaan numa buusa jedhanii buusu an garuu yeroo baay'ee hin buusisu jechuudha. Mee maal fiddanii qodaa kooti natu buufataan buustanuun jedha. Garuu tariitii yeroo namni na bukkee dhaabbatee namni na bukkee jiru dhiisii haa buusanuu jedhu wayii buusuu danda'u. Akkasii yeroo jarri buusan garuu an tilmaameen itti kenna akka jarri gaafatanii miti. Meeshatti ammaa sana laabrii 500 jedhan achirraa buusu. Silaa nuumti nuun buusna ture. Haa ta'uutii an garuu 200 itti kenne. Kun hojii toon ta'in humnaan saamichan jedheen wallaahi akkasuma miti reema akkasii yoollee diqqoo dhageessanii wanroonni akkanaa of eeggadhaa humna keessaniin hojjedhaati nyaadhaa kun hojjetanii nyaachuun jedhamuun isiniin jedha rabbi birattis nama birattis jaallatamaa miti. Akkuma argaa jirtan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Dhiifama guddaa salaamataa suniin jedhin haasaatti goree video dheeressuun jaalladhu kanaafan sardama haasa'a. Akkuma argaa jirtan meeshaawwan kana hadha finnee dhufnee yeroo kakkaa'amu yeroo minxaafiin afamullee an ijoolleedhaanan waliin dubbachuutti ture kana hin fudhannaa dhiisaa maal jechuu irratti jechuudha. Achumaan siistariin aftee siistariin naa waliin jirti maashaallah. Akkasiin isiniin jedha. Egaa minxaafii kana hedduu tokko isinitti agarsiisuu barbaadeen ture garuu utuun isinitti agarsiisin afamee isiniin jedha. Minxaafiin kun baay'ee tokko bal'aa bareedaadha. Minxaafii bal'inni isaa meetira 3 garaansaa jechuudha. Dheerinni isaa meetira 4 3 fi 4 jedhama. Minxaafii jiddu galeessa ta'e jechuudha. Mana kamiifuu saaloonii kamiifuu minxaafii gahuudha. Maashaallah hedduu tokko hin jaalladhe minxaafii kana duraan gabaarran turre asuma dhiyeenya dhufee sanumaa'uu bifa barbaadaniin argachuu hin dandeessanu jechuudha. Haa ta'uutii minxaafii jiddu galeessa ta'edha. Yoo mana bicuu ta'es dachaafamee afamaa yoo mana guddaa ta'es immoo diriirfamee ala kanaan gahee afama jechuudha. Gatiin minxaafii kanaa qarshii 14,000 akkasii baay'ee tokko bareedaadha. Hedduu tokko hin jaalladhe jechuudha minxaafii kana. Akkuma argaa jirtan kunoo isinumaa hidheen isaa afamee kaasuu ol kaasee bal'ina isaa isinitti agarsiisuufan akka kanaan kakkaasaa jira. Tuun afamin kaasee isinitti agarsiisuu barbaadeen ture gaa hin taane. Akkasii hordoftoota koo namoonni minxaafii kana bitachuu barbaadanii bitadhaa. Namoonni minxaafii bitachuu barbaadan kana bitadhaa jechuudha. Maaliif tariitii yoo hadha manni keenya bicuu ta'e bor mana guddaatti gaafa gallu nu fayyada. Isii 2-3 sun bicuudha. 3-2-4 immoo dheerina malee bal'ina hin qabu. Kun immoo bal'inas qaba. Dheerinni bichi waan fayyadu bal'inaaf dheerinaan bareeda jechuudha wal gahee. Akkasii rakabootii kana dheengaddan fidee sufraa maaciishaa kana kanneen kana har'an fidee akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa firaashii kana dheengadda gatii isaas hunduma isaa isinitti meeraa ni beektu. Firaashicha kaleessa jechuudha kan inni gatii isaas tiraasii hunduma isaa kan isinitti mee har'awwaman har'a fidee dhufeen gatii isaa tokkoon isinitti himaa. Akkuma argitanii tiiviin jira, tiivii staandiin jira, madardaraan qodaa jira, masoobiin meeshaa amma ta'e daddabalamee jira. Tokkoon gatii isaanii isinitti himaa. Gatii isaa himuun maaliif barbaachisee? Irra hedduun keessan egaa siichi karaa biyyaa galtanii nama bultii si ijaarrate yookiin illee meeshaa manatti meeshaa guuttachuu barbaadanu hamma ta'e meeshaan egaa sadarkaa qabaa. Namni akkuma fedha isaatii wanti hundinuu jechuudha. Kan meeshaa akka jechuun xixxirri godhee saala kanaan meeshaa manaa guuttachuu hin danda'a. Kan kanaa oliis immoo daddabalee bitee akkuma tizaazii abbaati gaa hundinuu akkuma fedha abbaati. Garuu hamma ta'e jala gatii isaa himuun immoo barbaachisaadha. Sufraa kanallee hadhan fidee dhufe dheengadda wajjiniin hojjechiisamne
akkasinis niin jedha hordoftoota koo qircaatii kana gaa akkuma isin beektanuu birriin isaa 4,400 taateerti. Sufraan immoo 1,300 ture 1,500 ta'ee jira. Duraan 1,300 ture garuu ammas bakka biraatti 1,900. Ani meeshaa kamiyyuu dambanyaa dhaabbataa irraan hojjechiisa gatii ta'eef akkasuma gatii meeshaatti. Egaa akkuma argaa jirtanuu TV meeshaa isaa guutuu wajjin TV standii kanas illee yeroo jalqabaaf anin bitee gatii isaa isinitti himaa. Kuni receiverii kan televiziyooniiti. TV'n inchi abbaa 32ti. TV standiin kun illee hanga TV abbaa inchi 42tti qabachuu dandeessi. Haa ta'u TV standiin kun sadarkaa qaba. Kun isuma bareedaa jechuudha. Qodummaan isaa isuma kwaalitiidha. Garuu gatiin isaa bicinaaf guddina bareeduma isaa wantoota inni daddabalatee jiruun gatiin isaa dabalaa qannasa malee kun qodummaan isaa kwalitii hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Akkasii walumaa galatti gatiin TV standii kana yookiin masqammacaa televiziyoonii kana birrii 9,000 isiniin jedha hordoftoota koo. TV'n kun immoo akkuma isinitti hime abbaa inchi 32ti. Gatiin isaa birrii 13,500 qodaa guutuu wajjin. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa akkuma argaa jirtanuu agoobarrii kanallee biteefiin jira. Isiin natti himne garuu argeetumanii biyya keenyatti agoobariin dirqama nama barbaachisa jechuudha. Akkasuma safarri kunillee safara caffee yookiin biyyoo adii gatii ta'ennaan hedduu tokko biin jirti akka kaleessummaa isaa dhaqee argeetan kan ammoo biteef jechuudha. Agoobarrii kana birrii 1,800 nan biteefi bifa barbaaddaniin jira. Baay'ee tokko bareedaadha. Dubartiin yeroo deessee ciistu sana keessa ciisuun gaariidha jechuudha. Baay'ee bareedaadha isin jedha. Bareedumallee qaba, faayidaa qaba. Akkuma argitan dhugaa waa hundayyuu sirreessinee finnee haala kanaan irra deebi'ee viidiyoo waraabuuttan jira. Maashaallah tabaarakallaa jedhamee hin bareedu. Mee akkam maatii keessanii yeroo akka kana faa gootanii maatiin mana guutuu akkanaatti dhufee argee gammachuu jira. Mee akkam yaa eebba jira. Maashaallah yaa dirqama maatii keessanii akkana godhaa osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf obboleettiin keenya kun osoo birriitti ergitee kana godhadhaa jetteeni haala kanaan meeshaa kana bituu dhiisuu danda'u. Tokkoffaa meeshaa bituu jechuun hedduu tokko taabii qabaa. Haa ta'uutii hojiidha. Hojii bareedaadhas. Maan isinitti fakkaate laamma suuqii biyya keenyaatti yeroo qodaa bituudhannu naggaadeen biyya keenya jechuudha. Subhaanallah tokkoffaa gatii dhaabbataan beekamaa miti. Akkuma barbaadan waamuu yoo namni ishee akkuma sanatti gurguratu yoo namni didee karakkare garuu xiqqoo inni galchuu garuu nama sila qodaa bitee beeku nama akkasii immoo shawwaduu hin danda'anu jechuudha. Ammas immoo nama laalan subhaanallah namni kun dandeettii qaba dabalee bitaa jedhanii nama laalanii gatii namatti waamu jechuudha. TV standii kana birrii meeqanaan jedhan birrii 15,000 irraan 9,000tti galche jechuudha. Dambanyaan qabaa yeroo baay'een sirraa bitaa innee lakkoofsa isaallee fudhadhee haala akkasii nan fidee 13,000tti galche jechuudha. Maaliif qodummaan isaa bareedaadha. Kanillee guddatee amma ta'e irra keessa bareedee gatiin isaallee hanga 10,000 jira. Garuu isiin kun qodaansii kwaalitiidha. Bishaaniin danda'a. Wantoota garaagaraa ni danda'a jechuudha. Akkasii akkuma argaa jirtan namallee TV hidhee TV sanallee qodaa isaarratti gaxxamu kun akkuma argitan fideefiin jira. Gaxxamaa jira jechuudha. Yeroo amma kana diishii gaxxamuun birrii 500 gaxxamu jarri ogeessaa kun jechuudha. Akkasii komodiinoo algaa kanallee hadhan fidee birrii 2,000 biratti biteefi maashaallah tabaarakallaa jedhaa akkuma isinitti hime namoonni illee haala kanaan ofii keessanii biyya alaa teessanii mana keessan haala kanaan bareeffattanii dhuftanii itti galuu barbaadan ahlan wasahlan lakkoofsa irratti argitanuun na dubbisuu dandeessu. Biyya kamiyyuu yoo ta'e yoo qodaa manaa guutuu ta'e bakka makiinaan galu haa ta'u malee eessayyuu isin geessuu nan danda'a inshaallah. Akkuma argaa jirtan kaa firaashii ispoonjiidha kuni. Firaashii ispoonjii sababa 12 jedhama. Yeroo akkanatti ilaalan ol ka'eetuma bareeda garuu ispoonjiin kun yeroo irra taanu gadi namaan jedha. Kanaafan saaloonii keessanitti firaashii saboondidii bitadha. Arabiyaa majlisiidha. Waa tokko garaagarummaa hin qabu. Akkuma argitan masoobii illee biteefiin jira. Masoobii kana birrii 400. Madardaraa qodaa kanallee hadhan fidee madardaraa qodaa kana birrii 4,500 nan biteefi tirii safeetii birrii 200 sadarkaa qaba gaa wanti hundinuu tirii sana birrii 400 nan biteefi. Egaa maktafaa cilfaa meeshaa hedduutu jira. Viidiyoo isinitti dheeressuu hin barbaanne akkuma argaa jirtan egaa eeleef istoofii kaleessa gatii isaa isinitti himeen jira.
ما شاء الله تبارك الله يدعو يقول أفي رب الراحة جالته ربي ما تيسي أمري أسكي ستة إيرسو إن شاء الله